namni qabaan ramadaana isarra jiru haala kamiin soomuu qaba? Abaa fi wantoota isaan wal qabatan insha Allah ilaalla. Sirriitti dhaggeeffadhaatiin adda baafadhaa qabadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا رمضان توا والقبط إن شاء الله إلى الله. جل قبا كفلون دركما نمني قبان إسر رجيرو كفلو أبا جيشو مال جيشو أبا أجيشوني علماء يوهي كمال جراني هيكني فعل الواجب بعد وقته دلقا دركما توكو يرو إسا بودا yeroo isaa ka shari'aan godheefiin alatti dalaguun abaa'a jedhameetiin beekamaa jedhani. Yeroo isaatti dalaguun adaa'a jedhama. Yeroo isaatiin ala yeroo isaa booda dalaguun ammoo maalidha? Abaa'a jedhama jechuudha. Namni qabaan ramadaana isarra jiru rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qabaa san kafaluu akka qabu Qur'aana keessatti dirqama godheetiin kaahee jira jechuudha. Rabbiin Qur'aanaan maal jedhaa? Faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayyaamin ukhar. Kana jechuun maal jechuudha? Isinirraa namni dhukkubsataa ta'ee yookaan namni imala deemeetiin sababa saniif jecha ramadaana fure, guyyoota ramadaanaa ka soomuu qabu sababa saniif ka fure yookaan ka sooma san soomuu dhabe maal godha jedha Rabbiin? Guyyoota haga sooma san fure yookaan cabsee maal godha ni lakkaata. Lakkaa'ateetiin yeroo biraatti maal godha? Soomaa jechuu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa haala kanaan qabaa kafaluu akka qabnu kaa'ee jira jechuudha. Mee inshallah akkaataa qabaadhaan wal qabatan haa ilaallu. Namni qabaan isarra jiru kafaluun dirqama jennee jirra. Guyyoota ramadaanaa keessa furuun akkaataa lamaan ilaalamaa jedhan ulamaa'iin. Kitaaba al-fiqhul muyassar jedhu ka ulamaa'iin filatamoo ta'anii qopheessan ilaaluu dandeettanii. Tokkoffaan nama sababaadhaaf fure. Kana jechuun maalidha? Sooma san furuudhaaf sababaa ka qabu. Lammaffaan ammoo nama sababaadhaan malee sooma san fure. Sababa takka malee sooma fure. Inshallah mee kanneen wajjin ilaalla. Tokkoffaan sababaadhaan malee kan furame. Sababaadhaan malee kan furame yoo jedhamu fakkeenya namni tokko lafumaa ka'ee maal godhee nyaatuma nyaate yookaan bishaan dhuge yookaan bakka dalagaa sooma san balleessu argamsiisee jechuudha. Namni guyyoota ramadaanaa keessa sababaadhaan malee fure dalagaalee armaan gadii kanneen dalaguu qabaa jedhani. Tokkoffaan gara rabbiitti tawbaa fi istighfaara gochuu qaba. Tawbaa fi istighfaara gochuu qaba. Yaa rabbii kee dalagaa san maaliif dalage jedhee gaabdee gama rabbii deebi'uu qaba. Wanti inni dalage sun badii dalage. Kabiiratu min kabaa'iri dhunuubi jedhan. Cubbuulee gurguddaa keessaa isa tokko waan ta'eef jecha maal gochuu qabaa? Gama rabbii tawbaadhaan deebi'uu qabaa jechuudha. Lammaffaan guyyoota hanga fureessan qabaa deebisuu qaba. Guyyoota hanga fureessan qabaa deebisuu qaba. Kadabalataallee kadabalamuun jira. Wanti inni godhu jechuudha. Yoo fakkeenya wantoota akka walqunnamtii saalaa haadha manaa isaa waliin geggeessuu wantoota akkanaa yoo ka ta'u ta'e maal godhaa? Kaffaaraa kafala. Kaffaaraa jechuun maalidha? Fakkeenya namni tokko haadha manaa isaa wajjin osoo walqunnamtii saalaa ramadaana keessa guyyaa ramadaanaa odoo geggeessee maal godhaa? Tokkoffaan akkaataa shari'aan kaa'een tartiiba shari'aan kaa'een kaffaaraa kan ofirraa kafaluu qabaa jechuudha. Barnoota waa'ee isaa wal qabatu ka barsiisne keessatti ilaaluu dandeettan. Sadaffaa namni kuni qabaa kana osoo hin tursiisin saffisaan kafaluu qaba. Qabaa isarra jira jennee qabaa isarra jiru kana saffisaan kafaluu qaba. Tursiisuu hin qabu. Akkuma ramadaanni xumurameen guyyoota shawwaalii keessatti maal gochuu qaba? Saffisaan qabaa kana kafaluu qaba. Lammaffaan nama sababaadhaaf jecha fure. Sababaadhaaf jecha furuu jechuun akkami? Fakkeenya dhiiga heedii dubartii takkarraa osoo argame yookaan dhiiga dahuumsaa nifaasii ka jedhamee beekamu. Yookaan imala osoo deeme yookaan dhibamaa osoo ta'e sababa dhibeetiif wantoota garagaraatiif yookaan fakkeenya dubartii hoosiftuu akkasuma dubartii ulfa sababaalee kanniiniif osoo soomni tokko kan furamu ta'e maal dalaguu qaba namni tokko? Dalagaalee armaan gadii dalaguu qabaa jedhani. Tokkoffaan guyyoota fureessan qabaa deebisuun dirqama. Guyyoota haga fureessan qabaa deebisa. Lammaffaa guyyoota hanga fureessan qabaa saffisaan deebisuun dirqamaa miti. Maal ta'uu danda'a? Qabaasan suutaan saffisaan maletti suutaan kafaluu danda'a. Garuu saffisaan ofirraa kafaluun jaalatamaadha jedhan. Yeroo danda'anitti saffisaan ofirraa kafaluun sirriitti jaalatamaadha. Maaliif jennaan sababaan garagaraa itti dhufeetiin sooma kana isa dhorguu danda'a jechuudha. Sababa kanaaf namni qabaan isinirra jiru yeroodhaan ofirraa kafalaa. Ofirran tursiisinaa, ofirran teessinaa. Namni soomni qabaan isinirra jiru yeroodhaan saffisaan ofirraa kafalaa.
Ittaan suudhaan ahkaamota qabaadhaan wal qabatan mee kolii gala inshaallah haa ilaallu. Tokkoffaani namni rakkoof jecha hanga Ramadaan itti aanutti qadaa hin kafalin. Fakkeenya nama tokkorra qabaa Ramadaanaatu jira. Qabaa Ramadaanaa isarra jiru kun osoo inni qabaan isarra jiru Ramadaanni itti aanutti dhufe rakkoof jecha kafaluu dadhabe. Maal gochuu danda'a namni kun? Ramadaana kana booda kafaluu ni danda'a jechuudha. Tokkoffaan kana. Lammaffaa namni rakkoon ala osoo inni qabaa hin kafalin Ramadaanni itti aanu osoo itti dhufe namni kun maal godhaa? Qabaa isarra jiru kana Ramadaana kana erga xumure booda kama itti dhufe kana erga soomee xumure booda Ramadaana san boodatti sooma kana qabaa kafalee pilaas ammoo dabalataan maal godhaa? Sunnaadhaan jechuudha. Dirqamummaanii miti sunnummaadhaan ulamaa'iin akkas jedhanii kitaaba Alfiqul Muyassar jedhu san irratti ulamaa'iin maal jedhanii kana wajjin miskiina nyaachisuun jaalatamaadha jedhan. Hagam nyaachisa ka jedhuuf ammoo naannoo kiiloo tokkoo fi akka nyaata ta'u kennuufii qabanii jedhanii midhaan jechuudha. Akkasii akkaataa kanaan qabaa isinirra jiru ofirraa kafaluu dandeessuu jechuudha. Dubartiin ulfa taate takka yookaan dubartiin hoosiftuu taate takka yeroo soomuu dandeettetti qadaa kafaluu qabdi. Yeroo soomuu dandeettetti qadaa ofirraa kafalti. Yoo soomuu hin danda'in ammoo hanga gaafa rakkoon sun isirraa deemuutitti hanga gaafa soomuu dandeettuutitti achi tursiifti. Erga dandeette ammoo ofirraa qabaa kafaluu qabdi. Dubartoonni hedduun akkam ta'u osoo isaan qabaan kafalin sababa hoosisaatiif jecha osoo isaan qabaan kafalin waggaan dheeraan irra naannahuu danda'a. Maal gochuu qabdi? Jecha caalaa ulamaa'ii irratti kilaafatu jira. Qabaa isirra jiru kana yeroo dandeessetti kafalti. Ittuma baay'ataa deema malee qabaa isirra jiru kana ofirraa kafaluu qabdii jedhan ulamaa'iin. Dubartootni haala kanaan jirtan kan sababa ulfaatiif yookaan sababa hoosisuuf jettaniitiin as dura osoo qabaa hin kafalin yeroon isinitti dheerate qabaa kafalaatiin ofirraa xumuraa qulqulleeffadhaa isiniin jedha. Ittaan suudhaani qabaa deebisuu keessatti walitti aansanii soomuun dirqamaa miti. Namni qabaan Ramadaana isarra jiru qabaan Ramadaanaa namni isarra jiru suutaan jechuun guyyaa gargar baaseetiin soomuu ni danda'a. Walitti aansee tokko lama sadii jedheetiin akkasii wali aansee soomuun dirqamaa miti. Fakkeenya har'a soomee boru dhiiseetiin iftaan akkasiin soomuu ni danda'a. Haala kana jira. Namni qabaan irra jiru sooma sunnaa osoo kan soomus ta'e ni danda'a. Garuu caalaan ammoo qabaa dursuudha. Fakkeenya Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa waa'ee sooma shawwaalii keessatti maal jedhanii namni tokko fakkeenya osoo qabaan isarra jiru sooma ji'a shawwaalii kana soomuu ni danda'a. Garuu caalaan maali? Shawwaalii kana soomee ofirraa fixee achi booda maal godhaa? Sooma sunnaa ka shawwaalii kana soomaa jechuudha. Jalqaba maal ofirraa fixuu qaba? Qabaa isarra jiru kana ofirraa xumuruu qabaa jechuudha. Waan kana hubatuu qabdanii nama sirriitti hubatu anaaf isinillee rabbiin waa taasisu waan qabaadhaan wal qabatu haala kanaan sirriitti hubadhaa. Namoonni hedduun hubatuu dhabuu irraa kan ka'e dogongora hedduu keessa seenaa jiru. Hubatuun dirqamaa barbaachisaadha. Waan isiniif hin garin inshaallah koomentii irratti gaafachuu dandeessanii barnoota dabalataatii fi kallattiilee armaan gadii kanneeniin hordofuu dandeessu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.